Akkam jirtu Dr. Tasfaayee Kaboon jedhama. Ittaanaa hoogganaa biiroo fayyaa fi qindeessaa hooggansa balaa fayyaa hawaasaa fi laaboraatoorii naannooti. Egaa akkuma beekamu bara kana keessa bifa weeraraatiin dhukkuboonni irratti hojjetaa jiran danuu ta'anis isaan keessaa irraa waa'ee koleeraan isinitti dubbachuuf jira. Koleeraanii dhukkuba daddarbaa yoo ta'u kan inni darbu nyaataa fi dhugaatii faallamaarraa ta'ee kan inni ittiin darbu ka'umsa baakteeriyaa Vibrio koleeraa jedhamuun jechuudha. Kan daran nama saaxilanii kanaaf inni guddaanii kan beekamu bishaan qulqulluu akkuma kanas nyaata qulqulluu hin faallamne yoo hin soorratiin hafan yookiin immoo nyaata faalamaa ta'ee yoo soorratan bishaan faalamaa ta'e yoo dhugan kan daddarbu waan ta'eef hawaasni hundinuu isarraa of eeggachuu qabaa jechuudha. Darbee too dhukkubni koleeraa kuni namatti tuttuqiidhaan darbuu danda'a. Innis yoo qulqullina dhuunfaa ofii, qulqullina maatii fi qulqullina naannoo seeraan hin eegganne itti fayyadamni mana fincaanii keenyaa baay'ee dadhabaa yoo ta'e yoo gadi aanaa yookiin dirree irratti fayyadamna ta'e kunis namatti illee gaaf nagaa wal gaafannu gaaf harkaa wal tuttuqnu darbuu danda'a sababii ta'eef inni bu'uurri inni guddaan qulqullina dhuunfaa ofii fi qulqullina maatii qulqullina naannoo itti fayyadama mana fincaanii cimsuutu nurraa eeggamaa jechuudha. Bara kana koleeraan akkuma beekamu naannoo keenya keessatti ji'oottan 6-7 darban kana bifa weeraraatiin ka'eetiin jira. Irra caala kan inni itti mul'atu naannoo kibbaa ba'aa Oromiyaa kana yoo ta'an naannoo godina 4 keessatti bal'inaan mul'achaa tureera jechuudha. Keessumaa jalqaba kan inni mul'atee jiru godina Baalee yoo ta'u Baalee naannoo aanaa 6 keessatti mul'ate yeroo ammaa kana aanaa 3 keessaa guutummaatti yoo bade aanaa 3 keessatti illee hordoffiidhaa fi namoonni yaala gubbaarra jiru jechuudha. Ittaansee akkuma kana Gujii keessatti kan mul'ate yoo ta'e Gujii keessatti yeroo ammaa kana aanaa 2 keessatti mul'atee jira. Aanaa Girjaa fi aanaa Waadaraati isaanis ammatee ofirraa ittisuutti jiru. Keeziin Girjaa keessa jiru fooyyee yoo qabaates Waadaraatti bifa haaraa waan ka'eef hawaasni naannoo sanaa bifa eeggannoo achirra jiru cimseetti deemuu kan jennu jechuudha. Gara biraatiin naannoo Arsii Lixaa keessatti ka'ee ture jarrillee hordofanii yeroo ammaa kana sadarkaa 0 jedhamurra ga'eera. Labsiidhaan hin jiru jechuu bira kan nuti geenyu garuu guyyaa 40 eegna waan ta'eef guyyaa 40 booda immoo hin jiru koleeraan iddoo sanaa guutummaatti hordofameera yookiin kontirool ta'eera jechuu dandeenya. Baalee ba'aa keessattis aanaa Ginniirii fi aanaa Daawwii Qachan keessatti bal'inaan yeroo torbee 4-5 dura mul'ateetiin jira. Yeroo ammaa kana innis hirmaannaa hawaasa hundaa fi hirmaannaa ogeeyyii fayyaa biiroorraa akkuma kanas dhaabbata Inistituutii Fayyaa qorannoo Itoophiyaa hundumaatti fayyadamanii koleeraa kan akka gadi buusnu jira. Ergaan kun inni dhuma namni hundinuu koleeraa irraa of eeguudhaa fi waan inni gochuudhaa qabu yoo mallattoo koleeraa ofirratti argeetoo jiraate ta'e gara dhaabbilee fayyaa odoo hin turiin deemuu. Inni lammaffaa harka isaa dhiqachuu, qulqullina isaa eegguu, yeroo kam akka harka dhiqatu, yeroo kam akka of eeguudhaa qabu ilaaluu. Bishaan hin argatan yoo ta'e bishaan argamu jiru sana daffisuudhaan yookiin immoo keemikaalota bishaan qulqulleessuu danda'anitti fayyadamuudhaan akka itti fayyadamanii fi hawaasa naannoo jiran akka barsiisanii ergaa kootii galatooma.